jechuun tokko jedhe. Inni isa quraanni si dogoggorsedha garee shaada. Quraana si dogoggorse sana akkasittiin amanu jedhee si shawwade. Quraanaan inni dogoggorse taanaan waa si qabatu naa deebisi. Tole erga waaqayyo tokko qabaattaniiti erga waaqayyo tokko qabaattaniiti inni qaamni inni reebame sun waaqayyodha. Ilmadha ilma waaqayyo. Ikkoo waaqayyodha moo waaqayyo mitiin? Namummaa sarreebame Angaafiin si gaafate waaqayyo moo waaqayyo mitiin reebamee siin jedhe. Namummaadhaan reebame waaqayyo reebame hin jennu kaanu nama foonii ta'e waan ta'eef fooniin reebame waaqayyo. Waaqayyummaan qabu jechuudha. Namummaan sun waaqayyummaan qabu ture jechuudha. Akkasii. Waaqayyummaan keessa jira garuu reebamee rukutame waan jedhu waaqayyummaan ilaallatu amala namummaa isaa ilaallatu. Akkamitti kophaatti foon garafame? Itti fufaame nam tokko hojii tokko hin qaba. Atomti itti fufe atomti situ jalqabe kana xumure. Akkamitti waaqayyo kophaatti garafame? Qaamni kophaatti garafame waaqummaan keessaa ba'e. Gaafsan ragaa naa kennu waaqummaan keessaa ba'e qaama qofa garafame kan jedhu. Yookaan gaafsan kan garafame qaama qofa kan jedhu ragaan agarsiisa. Yellam tiriiniitii koo hafuuraan malee namaaf hin galu jedhamu iddoo kana gaafa ga'e. Yellam waaqayyo sadii hin qabnu jedhamu kijiba kun. Hayya amma lammii kana waliin haasaa kan taa'e harka raasu kana achas dabarsa lammii bana dhumaa eegee. Wallaggitti wal gashaa ijoo wallaggitti naga ishaa ijaarte. Ergaddu jedhanii qaata gasti keessa gasti keessa invaatii Maal jette? ergaddu jedhanii argattu. Tokko tokko barreessaa jirti maanan beeka subhaanallah. Ergaddu mucaa yoo seenuu barbaade. Ayya lammi. Abeet. Ayya. Achi kana mantu waaqayyo tokko moo? Waaqayyo sadii. Waaqayyo tokko. Ayya waaqayyo tokkoon sun abbaa moo ilma? Abbaa ilma fuula qulqulluu waaqayyo tokko. Ana fuula qulqulluu sin gaafanne. Abbaa moo ilmaa sin jedhe? Waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo fuula qulqulluu waaqayyo tokko. Ayyeessa moo ragaa fidi sadan tokko kan jedhu gaafas taanaan. Ani waan sin gaafanne si tokko galche. Waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo fuula qulqulluu sadan tokko kan jedhu ragaan agarsiisa. Maare akkuma qaba. Maatoosi boqonnaa 28 irratti maqaan sadii akka jiru iddoo sanatti argina. Maqaa sadii oomisha si gaafadhe jarri sadii tokko ta'uun si gaafadhe malee. Farhaan sadii yoo jiraatu sadan isaanii tokko jennaan nuti. Sadan isaanii tokko kan jedhu ragaan agarsiiseedhe. Haasaa maa ta'u. Garee shaada na wajjin naaseen yeroo naasee raawwatu na booda haasa'e. Kana booddee waan taasifteef immoo akkuma Ani innaati dubbattu sin beekaa jira waan ta'eef an qajeera barbaana jette. Maatii sin jami saddeet lakkoofsa 19 irra kan jiru naan jette maqaan isaanii sadii waan ta'eef jetti amma maqaa sadii sin gaafanne sadan tokko kan jedhu fidii sin jedhe. Taayimiin dhubuun barbaachisu bara. maasii naasee yeroo raawwatu naasoftuu na waliin. Yalla gaa'e ragaa si dhaggeeffataara ragaa fidi. Sila kolfaa halte waan ta'eef ragaa fidee minuu amansiisati immoo. Jechaaniin turreeti yes gici gubachaa ol ta'eeti mee ragaa fide ayyoo. Sadan tokko kan jedhu fidi. Sirriidha. Ilaa iddoo kanatti maqaa sana keessa kan jedhu fidi. na dhaggeeffadhu obboleessa kun booddee naaseeniiti. Haasee yeroo raawwatu. Dhiifama ishii yoo niitoorkii kee turee gaa jira ta'e hin beeku malee si booda haasa'an jiru ayyee si dhaggeeffadhu. Fidi ragaa. Eshi. Na bakka kanatti kan arginu abbaa ilma hafuura qulqulluuti. Na bakki kun immoo kan kenname egaa dhaqaa maqaa abbaatti ilmaatti hafuura qulqulluutti saba hundumaa cuubuudhaan bartuu koo godhaa jedha. Na kana keessatti namni duuka buutuu Yesuus ta'uu kan danda'u maqaa kanatti cuuphameeti. Kun jechuun immoo abbaa ilma hafuura qulqulluutti amananii jechuudha. Na waaqayyo tokko har'ayyuu taanaan boru yoomiyyuu taanaan waaqayyo tokko abbaan ilmi hafuura qulqulluun kanarra dhaabbatee hin jiraata. Tole galatoome anamma waaqayyo tokko miti siin jechaan jiru mormii kollee miti mormullee gara fuulduraatti gaaffiin si gaafadhe waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan tokko kan jedhu fidi ragaa jedhe malee waaqayyo tokko miti siin jedhe. Dubbi gaaba. Kanaafan siin jedhee manis laa fakkeenyaaf tokkummaa isaanii kan agarsiisu obboleessa kun. Fakkeenyaaf amma uumama tokkotti gaafa achi deebinu lakkoofsa 26 irratti nama uumuu irratti akka bifa fakkeenya keenyaatti nama uumuu keessaa uumamni qooda tokkoyyuu akka hin qabaanne ati beeki. Kanaaf iyyuu waaqayyo ofii isaatiin
lakkoofsa 27 irratti immoo Waaqayyo akka fakkaataatti nama uumeedha. Iddoon sun yoo ilaalte lakkoofsa 26 irratti kottaa akka fakkaatii kanatti nama Lamme uume. 27 irratti lamme immoo nama uumeedha. adraake lammen xiyyinaan jettee hin dhiyyu gadi qabadhee naasaa yoo sitti dhagahame hin beeku ani jaan asii mukayyamna xiyyaa jiruuf iyyuu danda'a. Ilaame kan siin jedhe Waaqayyo sadan tokkicha kan jedhu barreeffamaan hin jira. Hin jiru. Ishee isaaf illee sadan isaanii tokko jetti. Sadan isaanii tokko wanti jechisiisu macaafa qulqulluutu jedha. Kun immoo fakkeenyaaf amma isin dhugaa qabdaati wanta takka jettuuf naa quraanni kan waaqummaa Yesuus ganee namummaa Yesuus qofadha kan Ani wangeelan si gaafataara sadan isaanii tokko kan jedhu isaan fiddeedhaan dubbii gabaabaa. na dhaggeeffadhuun sin jedhe anis immoo lafa hin fide Dhaggeeffataan jira ayyee sadan tokko kan jedhu fidaayyee. Waa'ee quraanaanis. baay'ee gaarii. Innaa macaafi qulqulluun akka jedhu Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14 Waaqayyo karaa tokkos karaa lama yoo namni isa hubatu hin jiru yoo ta'e Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbataa jedha. Innaa waaqummaa Yesuus Kiristoos ofii isaatii afaan isaatiin ani Waaqayyoodha hin jenne yoo ta'e iyyuu wanti waaqummaa isaa mul'isu karaa baay'eeti macaafa qulqulluu keessaa ragaasiifan fida. Innaa iddoo tokkotti toora tokkitti irra caafamee sadan Waaqayyo tokko kan jedhu fidiinaan jechuu barbaadaa jirta. Kanarra darbee immoo Yesuus ani Waaqayyoodha kan inni jedhe bakka tokko naa fidii kan jedhu barbaadaa jirta. Innaa kun immoo caafamee hin jiru. Kun caafamee hin jiru akkasittiin caafamee hin jiru yoo ta'e iyyuu Waaqayyo sadan tokkummaan hin jiru jechuu miti yookiis Yesuus Waaqayyo miti jechuu miti. Innaa inni kun Ameen 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 jechuun amma gaayyee shamma galatoom. Waaqayyo Yesuus Kiristoos Waaqayyo jedhamee kan hin barreeffamne jiraachuu isaa tokko baga argaa nu baate. Lammaffaa gaaffiin kun immoo sana miti. Gaaffii ani isin jechaa jiru naa galaani. abbaa ilma hafuura qulqulluu sadii tokko kan jette maaliifi hojii isaaniitu tokko godhe moo barreeffamaan hin jiru naan jettetta bargeef barreeffamaan sadan tokko kan jedhu hin jiru. Hojiidhaan tokko yoo jette mee hojiidhaan tokko bakka itti ta'an agarsiisi akkamitti gargar ta'anire. Fakkeenyaaf abbaan raawwachuu danda'a. Yesuus ammoo kadhatee raawwachuu malee ofii raawwachuu hin danda'u. Erga hojiidhaan tokko ta'anii gaheen isaanii, humni isaanii, silxaanni isaanii tokko erga ta'e silxaana inni tokko kennee tokko maaliif fudhata? Waaqayyo silxaana kennee inni namni uumaa fudhata. Mee naa deebisi. Waaqayyo sultaana kennee namni maa fudhata? Ayyee fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ajjeesuu danda'a? Yesuus Ajjeesuu danda'a? waan hundumaayyuu gochuu danda'a. Mee ajjeesuu kan danda'u agarsiisi tole. Waan hundumaa gochuu danda'edha. Yohaanis boqonnaa tokko Ragaanatti lakkoofsa agarsiisi Yesuus waan hundumaa gochuun. Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 3. Hin jedhu Yesuus waan hundumaa gochuu danda'a hin jedhu. Wanti hundumtuu isumaan ta'edha. Nageessuu kana. Waa'ee ta'uu sin gaafanne Yesuus Kiristoos waa hunda gochuu danda'u Kanaafuu takka immoo Yesuus Kiristoos ajjeesuu isaa ragaa naa kennu. Ajjeesuu akka waan danda'u. hundumaa gochuu na dhaggeeffadhu. Waan hundumaa gochuu danda'a. Erga ta'ee Ajjeesuu danda'a moo hin danda'u? Ajjeesuu waan hundumaa gochuu danda'a hin jedhu hin yellam. Dhaqi Baasi agarsiisa. Naa baasi dhaqi. Ishi baasii fi eenyu baasaa fi si guddisa Wanti ibnoo jiraatu. hundumtuu isumaan ta'e jedhu Obboleessaan bakki jira. waan hundumtuu isumaan ta'e jedhu. Waa'ee waa uumuuti kan inni wacci sana dubbatamaa malee waa'ee ajjeesuu balleessuu miti. Waa'ee uumuuti. Kanaafuu agarsiisi Yesuus Kiristoos ajjeesuu akka danda'u. Innaa waan hundumaa gochuu hin danda'a. Erga ta'e ajjeesuun achi keessa hin jiru. Wallagitti muutii nutti miti kan qabatu tole. Yeroo meeqan si erga galuu diddee dhiisi. Shaadaan nu itti qabatama mana qabadhu ofeeti. Alshaadhaa waan guddaadhaa silayyuu baga Waaqayyo si fayyise obboleettii kootee. Manuma itti fayyito fayyuu barbaachise cikichikee akkasii barbaachise. Fayyadami baasi. Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 3 baasatti sitti agarsiisa. Baay'ee kunoo sii baasan. Akka inni ajjeesuu danda'u barsiisa. Exactly wanti hundumtuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko hin jiru. Innaa waan hundumaa keessa jira moo hin jiru duuti? Ayyee waa uumamaa moo waa'ee ajjeechaa balleessaa dubbataara sitti? Waan hundumtuu isumaan ta'e du'uun du'aa ka'uun Waa'ee waa uumuu moo waa'ee waa balleessuu haasaa jira sitti? waan hundumtuu isumaan ta'e waan hundumaa Hundumaa jechuun balleessuus wanti qabataa? waan hundumaa hunda keessaa wanti hafe tokko iyyuu hin jiru. Okay, fakkeenyaaf akkas taanaan Daani'el sagaagalee ture. Daawit jechuun booti dhiifama. Daawit sagaagalee ture. Yesuus hin ta'e innis Maal jettee? Daawit sagaagalee ture. Innis Yesuus hin ta'e.
Abosa mudua kana ina sayinati gareeshaadha. Nama guddaa ati. Inde wanti hundumtaa isaan ta'e naan jettanii mi? Dhaggeeffadhu Waan bakka uumama qoy baasii lammii al baafnee tokko qoy naasa'u lammii al taanaanii tokko qoy lammii al tokko. Anaan malee jecha jedhu waa Yesuus Kiristoos hin fayyadamne. qoy obboleet isaan malee hin taane taanaanii gaafa Daawit sagaagalu sana Yesuusin ta'e siin jedhe sagaagalli isaa. Sagaagalli Daawit Yesuusin ta'e. Alabchaase. Qoy bullooti cufadhu qaal tokko isa sina Anaan malee jecha jedhu hin jecha haala sanaa fayyadamne. qabsiisuu barbaade qaal tokko obsi obboleessa. Ati booddee qaqqabda qoy lammii faana dubbata. Dhaggeeffadhu atis atis dhaggeeffadhu waan kee dubbii wal duukaan buusin akka taatee bisingaa. Abbaa bulloo. Abaabul ilaaluu dika. Abaabul Dhaggeeffadhu anaan malee jecha jedhu gooftaa Yesuus hin dubbanne. Ishi amma lammi cufadhu kaayyee. Kana qofa naa deebisi amma. Maal si deebisu? Maal si deebisu abbaa bulloo? Sagalee gootu hin jiru ijoo moo kan isaati? Jira ustaas sagalee keessan Sanjira, ustaz keessa Sanjira. Sanjira keessa. Aye. Qoyaa inni sunis sila gicechaa oolee amma abbaa bulloo chaa darbee kunis immoo dhufee kootu kelle narraa qabeedha amma inni kunis qoyee dhufee amma yookiin immoo anatti sila gara galeedha tokko deemee. Abbaa bulloo kootu. Qooda moo kan isaati? Mucayyoon illee dubbisan gasanii asosiisuu dandeessan. Sagaagila yoo ta'e. Mucayyoon illee Wallaggaa nama Sagaagilli yoo ta'e. kan qabadda kan jedhu. Abbaa bulloo. Ayi taap gochuuf egaa jala teessee waa tokko faayidaa hin qabdu. Wanti hundumtuu isaan ta'e xaalaan gaafa Daawit sagaagalee waaqa Yesuusin ta'e iyyuu wanni suni Yesuusin raawwatame yoo deessi gaafataa jira. Gaaffiin si gaafadhe yoo jette lakki yoo jette immoo ragaa. Dhaggeeffadhu Yesuus cubboo hojjete kan jedhu dubbistee beektaati. Maan cubboo hojjete siin jechaa hin jiru gaaffiin koo maaliif dogongortaa? Ani Yesuusi sagaagale siin jechaa hin jiru. Ani Yesuusi sagaagale jechaa hin jiru. Yeroo baay'ee. Qoy maa Yesuus cubbuu miti? Dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu waan Yesuus cubbuu miti moo? Yesuus cubbuu miti? Sagaagila yoo ta'e isin yoo jannata keessatti dubartoota keessan fudhattanii achitti haxxanii sagaagaltu minii kana akkas miti quraanni keessan akkas jedhamini. Isatti deebina qoy isatti deebisa ammaa deebisi. Amma itti dubartoota deebina torba fudhattanii haxxanii moo meeqa? Indee maayini isinii? isatti deebina ishii kootti saamanaa deebisi. Dhaggeeffadhu sitti Saamanaa himaanis. deebisi. Gooftummaa Kaasamoo jala taa'ee taap godhinaa deebisi. Gaafa biloonni sammuu isaaniitu argitanii jaratu jedha nafaraantu jedhe wanti hundumtuu isaan ta'ee naan jedhani. Inde erga isaan ta'ee du'a isatu uume barataachin lafa keessatti wanni dubbataa kan kiristaanonni illee isin taajjaban jala ta'anii waa'ee uumamaa dubbataa jira malee asitti waa'ee ajjeechaa waa'ee sargii fi waa'ee minaamteeshinaa isaan jiru asitti. Waa'ee uumamaa wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'e tokko hin jiru. Waa'ee uumamaa jettanii kanaan dura falmaa turtani. Iyyesuustu ajjeesaa iyyuu jennaan inni ajjeesaa na dhahee jette kan ajjeesu ragaa fideenaa iddoo kana ragaa fidde. Ishiin ajjeesaa waa hundumaa isaan ta'e jechuun ajjeechaas wanta hunda iyyuu isatu godhee karaa isaatiin malee hin taane jechuudhaan ishi akkas taanaan Daawitiin gaafa sagaagalee karaa Yesuus Kiristoos sagaagalee rigyoon isi gaafadheen waa hundumaa kan naan jedhesi keessaa tokko hambisuu hin dandeenyu dhekasi minnoo እንደዚህ ያለቀሳችሁት yookiin seeraan dura macaafa dubbisaa koottaa ofii keessanii macaafa nu banne gaafa namni dubbatu moo dhaarina silaa jechi kun asitti fayyadamamuu qabu. Wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokko hin jiru kan jedhu asitti hin fayyadamu ture silaa. Ergaati diddee faa'oliidhaan deemuu barbaadde immoo faa'oliidhaan akkamitti akkasii deebi'u agartee miti gara fuulduraatti barumsa sii ta'a. Wanni ati gochuu qabdu waan ragaarratti qabdu qofaa ta'e malee waan hunda gochuu danda'a waan jedhameef sagaagalas karaa isaatii sagaagalame itti dubbachuu hin dandeessu. Situ fide waan ta'eef. Angaafi si daafate. Waaqayyo cubbuu iyyameera jennee amanuun. Maal taate ammati garee shaada maaf ariifatta akkas? Dhaggeeffadhu waa'ee cubbuu eeyyamuu dhiisuu miti. Lamme gaaffiin si gaafadhe wanti hundumtuu karaa isaa ta'e naan jettee jennaani. Iyyesuus isatu ajjeeseerayyuu jennaan wanta hundumtuu ta'e isatu godhee jettee naan jetteenaan tollee siin jedhe. Erga akkas ta'eeti immoo sagaagala gaafa Daawit sagaagaluu karaa Yesuus Kiristoos ta'eerayyuu jedhe wanti hundumtuu jecha waa hundayyuu harkeetti qabataa afurkeetti qabateetti. Sagaagalarra ajjeechaatu caala banagaraachin laay. Ajjeechaan lubbuu tokko baasuudha. Batalayyi nu biratti lubbuu tokko baasuu jechuun akka nama lubbuu addunyaa kana balleessetti ilaalama. Sagaagalii jechuun garuu sagaagaltee waaqayyoon naa dhiisachuu dandeessa namni dogongora waan ta'eef. Namni dubartii argee dogongoruu danda'a.
Namni dubara bara ciisee nagaa ba'uu dhiisuu danda'a. Yoo Rabbi isa tiksee malee. Namni dubara argee beekamaadha kun. Yaa waaqa naa dhiisoo jedhe malee. Garuu dubartii bira waan ciisteef ajjeestee biraan kaatooti. Ajjeesaan badii guddaa waan ta'eef jechuudha. Waaqa birattis nama birattis. Kanaaf erga Yesuus Kiristoos isatu ajjeesatee badii guddaan kana caalee hin jiru. Sagaagaloo karaa isaatii sagaagalamaayyoo si gaafadheen kaaciru. Kana malee wanti hin jedhe arrabaa fi siin jenne gaaffii hin gaafadhee waan hunda keessatti galoo jirti kana naa deebistaa jechuudha. Ishi anamma karaa isaatiin cubbuu iyyameeraa hin jenne garuu waan hundumaa gochuu hin danda'an. Cubbuu iyyameera ani yoom hin jedhe cubbuu iyyameera hin jenne. Waa hunduu isaan ta'e jechuun waa hunda of keessatti qabataa naan jette moo hin jenneti. Kana jechuun bara inni cubbuus eeka ajjechaan cubbuudha bara. Ajjechaan cubbuudha. Ishi daawwitii fejji jedhee iyyame waaqayyoof cubbuudha ajjeesuuti. Situ jedha maal jedhu waa hundumaa isaan malee kan ta'e tokkoon jiru jedha bakka ati naaf jirratti. ሁሉ ነገር በእርሱ ሆነ ያለ እርሱ አንዳች ነገር የሆነ የለም ጀለ ወንቱ እንዱ ሳንተ ኢሰማሊ ከንቴ ቸኮሌን ጅሩ ጀለ እንጅሩ ከራሳቲ ተየቹ ነደገፈዱ ጋሽ ተራከ እሺ ዳዊት ጋር ጎዱ ፈዲ ዋቀዮ ማለት ጎደ ዋቀዮ ጩቡ ነማፊን ይያምነ በለሰ ቆይ ሰጥዩ ዋቀዮ ጩቡ ነማፊን ይያምነ አንጋቢን ኮ ከስሜቴ አንጋቢን ኮ ከስሜቴ ዋተ ኮጀቹረቲ ዋቀዮ ገይቶ ኮንከቡ ዋላተ ወጀቹ ከመረቹ balleessuufis gochuufis waaqayyo gahee tokko qabamuu qaba. Atammatti dhugaa tokko milisuudhaaf kana duukaa haasoftu kana duukaa wancitu malee isaati. Ani qaccitaadhumaan si gaafataa jira wanti miliqsamu tokko hin jiru obboleessoo dandeesse deemsuu hin dandeenye carraa nama biraaf kennina. Ishii na dhaggeeffatu. Waa tokko hojjechuudhaaf hojii akka hojjetu keessatti waaqayyo gahee qabamuu qabu. Beeka nama miti. Calluma dhatiis. Na please na dhaggeeffadha ammati garee shaada maal taate nama guddaa miti ati. Taraa haasofna na dhaggeeffataara. Amma koo shaadaan akka qabaatu jiraate qabsiisna qo'al tokko bee faayidaa tokko malee iyyaa jirra. Ati. Maqaa Yesuus.